Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa kabajniif jaalalli keenya dhaggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojechaa oduu kan isinitti himu anu marsabaati. Jalqabarratti oduu gaddaa Munshiid Muhammad Awwal Saaleh du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Munshiid Muhammad Awwal Saaleh yeroo dheeraaf dhibee onneen kan dhukkubsataa turan yoo ta'u halkan edaa du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Muhammad Awwal Saaleh dhibee yeroo dheeraaf isarra ture kanaaf osoo harka hin kennatin nashiidawwanii fi manzuumawwan gorsa cimaa qaban qopheessee hawaasa muslimaatiif dhiyeessaa ture. Kana malees da'awaa fi qophiiwwan dhimma islaamaa irratti yeroo hunda adda durummaan hirmaachuun beekama. Sirni awwaalcha Muhammad Awwal Saaleh har'a waaree booda magaalaa Finfinnee iddoo qabrii kolfetti kan raawwatame ta'uus beekamee jira. Muhammad Awwal Saaleh Rabbiin haa araaramuuf jannatal firdoosii haa waffaqu. Maatii fi hawaasa muslimaa bal'aaf ammoo sabrii haa kennu jenna. Oduu keenya birootiin dargaggoo Firaa'ol Shuumii Dambal mana hidhaatii baafamee sirna PPtiin ajjeefamuu maatiin himan. Firaa'ol Shuumii maatii isaa baadiyyaa godina Shawaa Lixaa jiraatan gaafachuuf gara qe'eetti galaa osoo jiruu konkolaatarraa buufamuun poolisiin qabamuunsaa akka odeeffannoo qabu hiriyaansaa bilbilaan dubbisne ni hima. Firaa'ol hidhamuusaa dhageenyee utuu baay'ee hin turin mana hidhaatii baafamee ajjeefamuun qarqara magaalaa Kaachisitti gatamuusaa oduu yoo dhageenyu amanuun nutti ulfaatee ture jechuun miira gaddaatiin OMN'tti kan himu miseensi maatii maqaan akka dhahamuun barbaannedha. Firaa'ol Shuum yookaan dargaggoon Oromoo ajjeefame kana waliin yuunivarsiitii tokkotti barachuu kan yaadatu hiriyaansaa kan biraan ammoo mooraa yuunivarsiitii Arbaa Minci keessatti ijoollee sabboonummaa fi Oromummaa danuu adda durummaan namni hirmaachaa ture Firaa'olidha jechuun ragaa ba'a. Waggoota 3 dura yeroo warraaqsa qeerroo barattoota Oromoo adda durummaan sirna gabroonfataatti qabsaa'aa turan keessaa Firaa'ol nama tokko kan jedhu hiriyaansaa kun barnoota isaattillee nama jabaa fi qaroo ta'uu ragaa ba'a. Firaa'ol Shuumi paartii siyaasaa kam keessattuu miseensa miti kan jedhu miseensi maatii isaa sabboonummaa fi Oromummaa isaa qofaaf ajjeefame jechuun dubbata. Akkuma yeroo kaan maatii isaa dubbisuuf gara qe'eetti galu torban dura isinii yaada jechuun gara baadiyyaa dhufaa osoo jiru poolisiin humna addaa Oromiyaatiin bakka Ingaagoo jedhamutti konkolaatarraa buufamuun qabame jechuun akkaataa qabamuusaa dubbata. Ergasii bulee mana hidhaa keessaa baasuun rasaasan ajjeesanii qarqara magaalaa Kaachisitti reeffa gatan jechuun dubbata. Firaa'ol Shuumii Dambal ogeessa injineera makaanikaalaa yoo ta'u barnoota isaa digirii lammaffaa jalqabaaf qophaa'aa osoo jiruu ajjeefamuusaa OMN odeeffatee jira. Halkan kaleessaa kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa ganda Gobbayeetti qeerroo fi milishaa Bilxiginnaa gidduutti lolli ka'ee lola kana irratti eega dhukkaasii hanga tokko dhukka'ee raayaan ittisa biyyaa konkolaataa 5 achitti bu'ee ganda Gobbayee keessa fiigaa uummata doorsisaa akka jiru maddi nageenyaa odeeffatee jira. Sababa dhukkaasa kanaatiin namoonni 4 guyyaa har'aa hidhamuu fi kaan mana irraa ari'amuu mirkaneeffannee jirra. Namoonni hidhaman maqaan isaanii kan armaan gadiiti. Yasufee Usmaan, Saaddam Indiris Yaaqub. Kana keessatti manguddoon umriin guddaatis akka keessatti argamu maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Oduma itti aanuun haleellan TPLF raawwataa jiru dararaa uummata Itoophiyaa qofa dheeressa jedhan Samaataa Paawar. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID Samaataa Paawar TPLF lola dhaabuun naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka bahu irra deebiin waamicha dhiyeessan. Qondaalli Ameerikaa kun TPLF humnoota isaa naannolee lamaan keessaa baasee maritti akka deebi'u gaafatanii jiru. Mootummaan dhiibbaan biyyoota lixaa yeroo dheeraaf himataa ture Ameerikaan TPLF akka balaaleffattu kanaan dura gaafateera. Dubbii Samaataa akka jijjiiramaatti kan kaasan jiru. Humni Tigraay mootummaa federaalaa dhukkaasa gamtokkee labsuun Tigraay keessaa erga bahee booda bakkeewwan hedduu Tigraay to'atanii jiru.
ta'us isarra darbuun haleellaa naannolee ollaa Affaar akkasumas Amaaraatti kanneen lammiileen 25,000 ol irraa buqqa'anii jiru. Samaataan haleellaa hidhattoonni TPLF raawwataniin uummanni buqqa'aa rakkoof saaxilamaa akka jiru himan. Haleellaan TPLF raawwattu lolichaa fi dararaa uummata Itoophiyaa qofa dheeressa jechuun fuula Tiwiiterii isaanii irratti ibsan. Kanan duras ministeerri dhimma alaa US akkasumas UN humnoonni TPLF naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa akka bahan ifatti gaafateera. Akka qondaalichaatti kanneen sababoota nageenya biyyattii keessa jiraniin buqqa'an dabalatee yeroo ammaa uummanni miliyoona 1 ol naannoo Amaaraa keessaa buqqa'anii jiru. Haleellaa TPLF naannoo Affaarii fi Amaaraatti baneen namootni 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanirraa baqatuuf dirqamaniiti. USAID'n torban kana namoota 136,036 gargaarsa nyaataa dhiyeessuu eegaleera jedhan Samaataan. US waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture keessatti sarbama mirga namoomaa keessatti hiree qabu jechuun hoogganaa waraana Eertiraarra qoqqobbii keessa jirti. Waajirri qabeenyaa US ibsa wiixata har'aa baaseen hoogganaa raayyaa ittisa Eertiraa Jeneraal Filippos Woldii Hannis irra qoqqobbii kaa'uu ibse. Sadaasa darbe naannoo Tigraay keessatti waraana hidhattoota TPLF fi loltoota mootummaa gidduutti dhalate hordofee mootummaan Ameerikaa waraanni Eertiraa lola sana keessatti hirmaatee lafa qabatee gadhiisee akka bahuuf irra deddeebiin gaafachaa ture. Waajjira qabeenyaa US'tti muummeen to'annoo qabeenyaa alaa Jeneraal Filippos irra qoqqobbii kan kaa'e sababa lola Tigraay keessatti qaama yakka sarbama namoomaa hamaa raawwate hoogganaa turan jedhanii jiru. Daariktarri muummee isaanii Andaariyaa Gaaj tarkaanfii har'a waraana Tigraay keessatti kanaan yakka sarbama mirga namoomaa hammataa raawwatanii waraanicha hammeessan adabuuf kutannoo mootummaan Ameerikaa qabu agarsiisa jedhan. Ibsi mootummaa Ameerikaa kun erga bahee ibsa kan baase mootummaan Eertiraa himannaa fi gochi mootummaa Ameerikaa kun bu'uura hin qabu jechuun balaaleffatee jira. Mootummaan Eertiraa xalayaa fi miiran hirmaannaa bu'uura maleessi fi maqballeessi irratti aggaamame ni morma jedha ibsi ministeera haajaa ala Eertiraan barreeffame. Ibsa kana keessatti mootummaan Ameerikaa bu'uura malee yeroo Eertiraa himatu kun kan jalqabaa miti jedhee jira. Manni maree nageenyaa UN gaafatamaa sarbama seeraa idila addunyaa fi birmadummaa uummataa fi biyyoota US irra deddeebiin raawwatu dhaabsisuuf akka bahus mootummaan Eertiraa gaafatee jira. Oduma itti aanuun barattoonni 15 Naajeeriyaatti ugguramanii turan gadhiifaman. Kaaba lixa Naajeeriyaatti barattoonni 15 torbaanota 7 butamanii turan bilisa bahuun maatitti makamuu qondaalonni himan. Maatiin ijoollee keessaa tokko akka himanitti ijoolleen kun hospitaala seenuun dandamachaa jiru. Barattoonni 121 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Beetel Baaptist jedhamu kutaa biyya Kaaduunatti argamu keessaa butaman. Poolisiin kanneen butamanii ammallee hin gadhiifamne 65 bilisa baasuuf tattaaffachaa akka jiru himee jira. Jaarsi biyyaa ijoollee kanneen baasuuf maallaqni akka kaffalame himuun kanneen ugguran garuu lakkoofsa barattootaa gadhiisuu malan daran hir'isuu isaanii himan. Mootummaan Naajeeriyaa uggura biyyattiitti irra deddeebiin mudatu dhaabsisuu hin dandeenye. Ergaa dhumaa bara darbeerraa kaasee barattoonni 1,000 ol butamanii jiru. Dhiyoodhuma kana gaafa roobii barattoonni 9 mana barnootaa amantaa kutaa biyyaa Kaatsiinaa jiru keessaa butamanii jiru. Afgaanistaan Taalibaan US UK fi biyyoonni biroo lammiilee isaanii Afgaanistaan jiran hanga guyyaa dhumaa isaanii kennamee hagaya 31tti baasuudhaaf carraaqaa jiru. Haa ta'u malee guyyaan kun waan isaan hin geenyeef yeroo dabalataa gaafachaa jiru. Kan waggaa 20 booda biyyatti deebi'ee dhuunfate Taalibaan ammoo yeroo dheeressuu hin jiru jedhee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessa fi biyya alaa irraaf qindeeffannee dhiyaanne kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu dubbisuun kan isin faana ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Muyee Callaadha. Horaa bulaa deebana.